yeroo baay'ee waama shamarranii miidhama shamarranii qofa jechuudha kan viidiyoo irratti hojjennu garuu namni dhiirri hin miidhamaa dhiirri biyya ormaa ni miidhamaa jennee yaadne ni jirra laata dhugaa anillee gaafani isa kana argu seenaa kana gaafan argu baay'ee tokko keessa koona tuqee maaliif jennaan yeroo hunda shamarrumaaf boonyaa shamarrumaaf dubbanna har'ammoo seenaa dhiiratan sinii qabadhee dhufee jira viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa siniin jedha ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti siniifaa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti egaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jabeechaa siniin jenna egaa har'a viidiyoo adda ta'een qabadhee sinii dhufe keessattuu adda jechuudha kuni viidiyoo kana dhaggeeffachuudha hundi keessanuu abdiidhaan eeggattu bakka akka abdiidhaan eeggattanis baay'een amana jechuudha hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa seenaa kanarraa jechuudha seenaa yeroo hunda shamarran bichaatu miidhama jennee yaadna garuu dhiirri immoo kan shamarran caalu kan miidhamu jira egaa ka obboleessa keenya tokkotu akkana naan jedhe anis akka nama kamittuu jiruu kootan fooyyessaa naman ta'a jedheen haadha manaan biyyatti qaba ture haadha manaallee osoo hin taane kaadhima turte biyyatti maatii kooti golbeessisnee akkuma biyyatti manuma tokko wajjin jiraachaa turre garuu haa ta'uti immoo ani akka carraa ta'een kara Yemaniitirraan kara galaanatirraanan kara biyya Saudii biyya baqaatitti imalee yeroo biyya baqaa kana dhufu akka carraa ta'e naa milkaa'ee karaatti illee miidhaan tokko doonarraan ga'inan Saudi Arabiyaa seenuu danda'e erga seenillee immoo dalagaa gaarii argadhee wanti gufuun tokko doonan dhayin wanna tokko doon ta'inan biyya kana dhufe jedhe ergan biyya kana dhufe jammareen guyyaa tokkollee dadhabe osoo hin jedhin hojjechaa wannan hojjedhu kana haadha manaa kiyya kan boruu jedhee kan abdadhu ishee biyyatti kaadhimannee biyyatti illee mana tokko keessa wajjin taa'aa turre maatiin lamaan illee wal beekee gaa'ila qofatu hafee garuu nu lamaan walitti gallee jirra ishii saditti maallaqa koo maqaa isheetiin galchuu eegalee ergan galchuu eegalee ishiin illee baay'ee maallaqaan galchuu kanatti gammaddee wanna ni jedheen hunda ni gootii ni hojjetti ergan waggaa lama guuteen boodatti akka lafa bitannee mana ijaarran wajjin mari'annee ishiin illee yaada kiyya kanatti tole jettee fudhattee anillee immoo ittiin gammadee akkuma ni tole jettee fudhatte magaalaa irratti laficha kana naa nuu bituu dandeeche laficha kana erga bituu dandeeche ani sirii nan jabaadhe kan duraarra cimeen hojjedhe goobaziin ta'e ishiin illee goobazii taate manicha kana erga laficha bittee galgala ganama deddeebitee manicha kana dadhabdee dhugumaan mana kan jedhame mana isa mirxii mukaanis osoo hin taane dhagaadhaan bulukkeettiidhaan mana qorqoorroo luukii 80 ijaarte lafichas kan bitan immoo kaaree meetira 300 ture inna irratti ijaarte baay'ee mana bareedaa ture mana kana ijaaree xumursiisuuf immoo waggaa 5 gaafate ani ergan biyyaa ba'ee amma waggaa 7 guuteen jira manicha kiyyallee ijaarranne xumuranne geeffanne bareeffanne amma haa ta'uti garuu wanna tokko gaafaan galee wanta ittiin hojjennu jedhee kan yaadetu jira waan ta'eef harka duwwaa galuu waan hin barbaanneef ammallee itti fufee nu jedhee yeroo nuti fufee hojjedhu kana amata lama dabaladheen hojjedhee aga amata lama kana hojjedhee yoo amma waggaa 9 guutee asitti erga hojjechuu jamare waggaa 9 guutee ishii faanallee viidiyoo haasofnaa sirritti maallaqa ammallee shumarratti hangalchaa kanan hojjechaa jiru kan yoo nan galeetti nan hojjenna jennee yaanillee obbira inol keenyaani akkaawuntuma ishiitti irratti galchaa jira maaliif jennaan haadha manaa kooti waan taateefan ishumarratti akkaawuntuma ishiitti irratti galchaa yeroo baay'ee yoo wajjinaachu haasofnu viidiyoodha hawwiin keenya immoo anis galee bakka jireenya keenya bareedduu akka wajjin jiraannu ishiin illee yeroo baay'ee isanatti haasofti hamilee kiyya mooraalee kiyya ol nakaasti amma waggaa 9 guute waggaa 9 kiyya ergan xumuradhe immoo manallee ijaarrannee bareeffannee waa hundumaa lafallee baadiyyaarratti akka maallaqaan qochisiistu godhee lafallee qochisiise naan jettee anis itti gammadee tanan amma gaa'ila kooshii faana ijaarradhee bultii kootti fufuuf ilmoo horachuuf ka'ee tanan gara Itoophiyaa godaanuuf imaluuf ka'ee yeroon ka'ummoo duras waan seeraan
hin dhufneef ammallee seeraan hin galu carraanis na tursiisuu danda'a mana hidhaattis na darbuu danda'u jedhee kan sodaadhirraa kan ka'een ammallee maalan godhe galaanuma gara Itoophiyaatti deebuu yaade haa ta'uti waaqa kiyya kadhadhee du'aa kiyya godhadheen gara biyya kootti garagaree qajeelee waggaa 9 xumuree galee yeroon galu naa milkaa'ee galaanumarraa nan galee qoreen illee na waraanne wanna tokkollee hin taane qaxxitumaan gara biyya koo galee ergan biyya koo galee immoo yaa obboloota kiyyatu obboleewwan kiyyatu dhufee booletti na simate malee ishiin hin dhufne anis immoo qaxxituma haadha koo waan yaadee tureef haadha koo baay'een jaaladha abbaa koos baay'een jaaladha ani qaxxitumaan gara maatii kiyyaa gara maatii kiyya na dhalanii tan qajeelee ergan isaan simadhee halkan tokko isaan bira buleen bariisaa immoo ka'ee gara haadha manaa koo gara mana jireenya nu ijaarrame sanitti ka'ee imalee yeroon imalee gara mana keenyatti deemu wanna ani yaadee hin qabne wanna ani hin ta'a jedhee yaadee hin eennin argee maal yoo siniin jedhe sinitti tola akkamitti yoo sinitti misinitti tola wanti na mudate kun obboloota koo hunda hin mudatin jedhee tanan seenaa kana sini dhiyeessaa jira yeroon ani ol seenu isa nama dhiiraa tokkotu mana taa'aa jira olan seene yoon seen ishiinis mana jirti inni dhiiraa sunis mana jira nagaa wal gaafanneetuma gibbiin baay'ee bareeda mannis baay'ee bareeda taa'ee antaa haadha manaa kiyya waan ta'eef itti maramee dhungadhee nagaa gaafachuuf yoon deemu garuu ishiin gara kootti deemtee akka nama na yaadetitti na dhungachuu hin barbaanne ofirraa na dhiibde gizee kana isa mana taa'u saniif qaanoftee laata jedhee tanananis zim jedhee taa'ee yeroon taa'u inni eenyudha jedhee gaafannaan fira kiyyaa mucaa abbeeraa kootitti naan jette yeroo sanii fi ishii tole jedhee anis itti dhiisee bunnis nu daffe nyaannis nu dhiyaate nyaanni kulfinee taphanne maatiin kiyyas kana hunda saatu quba hin qabani ishiin magaalaa teechi waan ta'eef icciitii kana hundumaa namni maatiin koo firri koo namni quba hin qabu hin jiru booddee irratti yoo lafti galgala dhufu ijoolleen lama xixiqqoon alaa dhufanii immaa jedhanii haadhatti maramanii gizee kana dubbii faallanatti garagaree wanti hundi faallanatti dhufee maalidha maaltu ta'e jedheen gaafadhe aniif isheen ganaadha waliin fuune wal fuudhutti jirra ilmoo walirraa hin qabnu garuu ilmoon lamaan dhufanii haadha keenya jedhanii yerootti maramanii anis achuma odoon jiru faallanatti garagaree dubbiin akkam jedhee gaafannaan anis hin beeku eechaa dhuftee eenyudha kara deemadha jettee akka nama hin beennetitti fuula ishee guurtee natti dubbatte yeroo kana inni dhiiraa kan taa'u sunis ka'eet haadha manaa kootidha maalidha ati eechaa dhufte jedhee na gaafate jennaan dubbii faallanatti garagare akkam jedhee gaafannaan bakka wanta ta'e hundumaa natti himanii ishiin abbaa manaa isheetti heerumtee bultii godhattee mana ani waggaa 9 dadhabetti mana ani waggaa 9 biyya ormaatitti itti garafametti ishiin garuu dargaggeecha itti fuutee achi keessa jiraatti ani ishii mana kiyya keessa naa ba'a ati ani heerumuun kennan dhibu garuu mana kiyya keessa naa ba'a jedhee yeroon gaafadhu mana sin qabdu waan tokkos narraa hin qabdu jettee akkamitti jennaan lafichi maqaa isheetiin bitame manichi maqaa isheetiin ijaarame waan ta'eef omaa gochuu hin dandeenye maallaqa akkaawuntii irra jiru naa baasi jennaan maallaqa wayituu na bira ol kaawwattee hin qabdu ragaa yoo qabaatte ragaa fidi naan jette anumaan dubbanne achitti boo'ee imimmaan koo xuruurradhee tanan manas dhiisee fi maallaqas dhiisee fi ammallee biyyuma baqaa kana galaanarraan deebuu filadhee garuman biyya arabaa biyya saawud arabiyaatti deebi'ee galaanumarraanan deebi'e ammallee qoreen takka doona waraaniin rakkoon tokko doonarraan ga'inan biyya kanatti nagaa kootiin deebi'ee dalagaa bareedduu argadhe dalagaa kootti fufee ergan dalagaa kootti fufee amata 2 guuteen kan akka kootii kan biyyi arabaa xabbase kan mana madaamii argitee jireenya baratteen akka carraa wal barre ishiinis anis warroota jireenyi biyya ormaa waxale waan ta'eef walii gallee biyyuma ormaa keessatti wal fuune galata rabbii amma ilmoollee horadhee ilmoo 3 qaba akkasumallee immoo jireenyi kiyyallee bareedduu ta'e isheedhanis wal gargaarree maatii keenya irratti biyya keenya irratti mana ijaarranne garuu isheen dubartiin dura akkas nu goote suni mana isheen ijaarte san irratti diigan manaa ga'ee manni isheen ijaarte seeraan ala jedhanii irraa diiganii dhirsi isheen itti heerumte yookaan immoo itti fuute sunis
manni irraa diigamnaan irraa badee har'a daa'imman ishee qabattee karaa irratti baate ani immoo garuu rabbiin jiruu kiyya na jalaa hin balleessine jiruun kiyya garuu jiruu bareedduu jiraachaa jira kanarraa maal barattu jedhee obboleessi keenya seenaa kana hime jechuudha. Maarree yeroo baay'ee dhiirri akkanatti jaalalleen ishii birrii irraa nyaate jaalalleen ishii akkas goone jenna malee jaalalleen isaa miite jennee waa'ee dhiiraa dubbannee hin beeknu. Egaa ka dhiironni illee kan biyya ormaa keessa jiran kan biyya baqaa keessa jiran baay'een isaanii kan miidhamaa jirantu jira. Maaliif jennaani kanasitti fuudhanii jiru kan biyya irratti immoo boru yoon galee hiriyyaa naa taati boru yoon galee haadha manaa naa taati jedhanii eeggatan immoo hedduu isaaniitu jira jechuudha. Kanaaf jechuudha seenaa kanarraa maal akka barattan hin beeku mee koomentii jalatti nu barreessaa. Warroonni biyya ormaa teechanii dhiira taatanii shamara taatanii jechuudha. Jaalallee kiyya boruun itti heeruma boru na fuudha boruun galee ishee fuudha jettanii biyya ormaatti xabbafamtanii warra Itoophiyaati maallaqa keessan hin ergina maallaqa keessan qabadhaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti immoo guddaa galatoomaa isiniin jecha mana kana like share subscribe gochuudhaan nu jabeechaa jecha seenaa garaagaraatis yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa yookaan immoo keessan koottatiin nu dubbisaa isiniin jechuu jaalanna. Maaliif seenaa nama tokko irraa yoo dubbanne namni tokko barachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanuma isiniin jechuu jaaladha kabajamtoota keenya ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deemanaa bye bye.